Kun sagantaa michuu waldaa beeksisaa fi maxxansa coqorsaan qophaa'ee televezyiinii OBS'n isinii dhiyaatudha. Kaayyoon sagantaa kanaa mata duree adda addaa kaasuun hubannoo hawaasni waa'ee fedhii addaa fi hundaammattoo irratti qabu cimsuu, aflattoo barsiisuu fi hirmaannaa namoota fedhii addaa qabanii barnoota, hawaasummaa fi dinagdee keessatti akka babal'atu taasisuudha. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa kanaa. Sagantaa keenya har'aa keessatti waa'ee hawaasa hundaammattoo ibsa gabaabaa fi aflattoo maatii ibsu qabanneerraa obsaan nu waliin tura. Biyya tokko keessatti guddinaa fi jijjiirama dhaabbataa ta'e fiduu irratti dhiibbaa kan qabu akka idil addunyaatti wal simachuu wantoota bu'uura ta'anii guddachuu dinagdee hawaasa hundaammattoo ta'ee fi naannoo fi faalama qilleensarraa eeguudha. Kun immoo guddina biyya tokkootiif hawaasa hundaammattoo ijaaraa deemuun faayidaa guddaa akka qabu agarsiisa. Hawaasa hundaammattootiif bu'uura kan ta'e barnoota hundaammattooti. Barnoonni immoo mirgaa fi bu'uura jireenyaa kan ta'ee fi dhalli namaa hundi argachuu kan qabudha. Akka barnoota hundaammattootti daa'imman umuriin isaanii barnootaaf qaqqabe hundi akka fedhii fi dandeettii isaaniitti manneen barnoota dhiyoo isaaniitti argamuu keessatti barachuu qabu. Hunda jechuun immoo hundadha. Qooddii tokko malee. Kana jechuun sababa kamiiniyyuu carraa kanarraa namoonni adda odoo hin qoodamin jechuudha. Yeroo ammaa kana akka biyya keenyaattis ta'e naannoo keenyaatti uwwisni barnootaa daraan guddachaa jira. Haa ta'u malee hirmaannaan daa'immanii fi dargaggoota fedhii addaa qabanii hanga ammaatti baay'ee miti. Kanaaf hirmaannaa isaanii akka dabaluuf barnoota hundaammattoo babal'isuun barbaachisaadha. Hawaasa hundaammattoo ijaaruuf daa'imman fedhii addaa qaban mana barumsaa ala jiran kun gara mana barumsaa dhufuun hiriyoota isaanii waliin barachuun dirqamadha. Maalummaa fedhii addaa fi sababoota isaanii beekuun immoo akka fedhii fi dandeettii isaanii deeggarsa taasisuun hirmaannaa isaanii dabaluuf faayidaa guddaa kan qabudha. Fedhii addaa jechuun maal jechuudha? Fedhiin waan namni tokko barbaaduu fi wanta barbaadamu agarsiisa. Fedhii addaan nama tokko kan biraa irraa adda kan taasisudha. Akka saayinsiin jedhutti namni waan hundaan wal fakkaataa ta'e addunyaa kanarra hin jiru. Lakkuu wal fakkaataa yoo ta'anillee wal hin fakkaatan jedha. Kanaaf namni hundi fedhii addaa ofiisaa kan qabudha. Fedhii addaa jechuun maal jechuudha? Fedhiin waan namni tokko barbaaduu fi wanta barbaadamu agarsiisa. Fedhii addaan immoo nama tokko kan biraa irraa adda kan taasisudha. Akka saayinsiin jedhutti namni waan hundaan wal fakkaataa ta'e addunyaa kanarra hin jiru. Lakkuu wal fakkaataa yoo ta'anillee wal hin fakkaatan jedha. Kanaaf namni hundi fedhii addaa ofiisaa kan qabudha. Sababoonni kun maal ta'uu danda'u? Sababoonni fedhii addaa maal ta'uu danda'u? Daqiiqaa muraasa booda walitti deebina. Sababoonni fedhii addaa baay'ee ta'uu malu.
Namoonni sababa adda addaatiin fedhii addaa qabaachuu danda'u. Isaan keessaa akka waliigalaatti yeroo ilaallu tokkoffaa dhaalsanyii, lammaffaa miidhama qaamaa adda addaa, sadaffaa immoo kennaa addaa fi dandeettii olaanaa jechuudhaan ilaaluu dandeenya. Dhaalsanyii namni tokko yeroo dhalatu ijaarsa ofiisaa maatii isaa irraa dhaalsanyiin argata. Kunis abbaa, haadhaa fi maatii fagoo yookiin maatii dhiyoo irraa fudhachuun amala adda ta'e qabaachuu danda'a. Kanarraa kan ka'e namni hundi uumamaan amala ofiisaa adda ta'e qaba. Lakkuuwwan walfakkaataa ta'anillee lamaan guutummaa guututti walfakkaataa miti kan jennuuf kanaaf namni hundi addadha. Namni hundi ofiisaatiif addadha. Namni tokko abbaa fi haadha isaa irraa walitti dhufee yeroo dhalatu gadaamessa haadha isaa keessatti suuta sadarkaadhaan guddachaa adeemee jijjiirama adda addaa agarsiisuudhaan haga ji'a 9 gadaamessa haadha isaa keessa ture booda daa'ima xiqqoo takka ta'ee amala ofiisaa adda kan ta'e qabachuudhaan dhalata. Daa'imni dhalate xiqqoon kun haaraa ta'ee amala adda ta'e kan ofiisaa kan qabudha. Sababa maatii fagoorraa yookaan dhiyoorraa amala adda ta'e fudhachuudhaan yookaan sababa addaatiin adda ta'uu danda'a. Raji maali nutti agarsiisanii wanni kana keessatti maal agarteemmoo singarra dhuguma garaa namaa keessa daa'imti akkana godhatti maal argite mee wayyoo naa nyaatu nama mararutti bari
Takkain kopatti, takkain boosi. Amma dhuguma garaa namaa keessa seenanii akkanatti argamu. Maalin argisiite ilaali meeshaa wayiititu jira meeshaan ittiin ilaalan. Dhumaa dhageessan beektu waa'ee isaa. Immoo waan mudeessitu namni meeshaa maalii? Meeshaa garaa namaa keessa seenee bahutu jira moo? Maaltu jira seete? Altoraa saawundii jedhama maqaa isaan beektu. Altoraa saawundii. Anuu maqaa isaatu sirriitti hin beeku. Isaani. Saawundii isaatu. Yee ayyeetu. Amma kana xibxaa amma garaa keessa jiru nutti agarsiisuun maal fayyada? Amma maaliif kun barbaachisa seete yeroo tokko daa'imni garaa keessatti hafanii qaamni isaanii guutuu ta'uusaa haala teessuma isaanii daa'imma kan ija hin qabne yeroo tokko miila tokkollee qabaachuu dandeessi yeroo tokko immoo sirumaa namumallee fakkaachuu dhiisa. Maaliif laata? Rakkina garaagaraa akkuma tanaan dura sitti ilaali qilleensi nuullee fudhannu dhugaatii garagaraan illee ta'uu danda'a qoricha hin eeyyamamne illee ta'uu danda'a sababa sansaniin rakkooleen garagaraa hin uumama. Beekte isaaf jecha ilaalchisuun barbaachisaadha. Maaliin fudhattan sini warri durii kun yaadayyuu maaltu garaa si hanqate amma? Kanumatti lafuma kaate hin dhuginii jettu anillee fixadhe ka isini jettanii nu barbaachisa kun siriittu maaliif seeta ila isin obsa qabdu wannumti dhalates dhalatu kaan hin dhoskitu kaan gadi baastu dur amma mooyyuu jireenya keenya wajjin nuuf mijatu kan fayyaa hin qabne dhiisii kan fayyaa qabuyyuu otoo achuun rakkisaa ta'eera amma yeroo ammaa beekti. Yaan talannanaati. Maal si dinqeemmoo? Yaatti lafa bakka qabanarra maal dhageessan? Haraqeen dhugina maaliyyoon dhugina maal dureenyus akkana nuun jedhe nuti waan nu dharraasise nyaanne waan barbaanne dhugneetu garaatti baannetu inna yeroon isaa gahu ofuma isaati jedhe nu keessaa ba'a. Takka dhugaan siin jedhe isini takka maaliyyoo iddoo irratti maalii keessa seene jetteeyyuu ay ngoo tokko osoo naan galin tokko narratti dabaltee ani waan naan galle ani isini bilaanyii kanii waan baay'ee yaadaa jirtan malee ani hundaa fixadhee rabbo. Ayyuu maal seete? Kanan akkas jedhee bari. Qilleensa nuti amma fudhan irratti dabalamee jireenya kaachoo itti baay'ate kan irratti dabalamee alkooliin garagaraa immoo farristoota. Waan farrisan jedha garuu farristoota jedha. Waan jettan jedha abbo nuti nagaan ati akkuma durii akkuma gowwummaa keenyatti nu jiraachisi yaa Waaqayyo kan isaanii kana nutti ilaalin ati nutti hin diddiiramin situ beeka atumti nu jiraachisi akka isaanii kana nutti hin ilaalin yaa Waaqa. Mee maalan jedheen ani amma mee wanna Waaqayyo walitti namni yooman dubbadhe Waaqayyo xiqqaadhaafis guddaadhaafis ani wanna baranneessitti maan jedhe malee ani amma Waaqayyo hin danda'u jedheera. Kun amma waan nama dallansu qaba. Waan nama dallansiisu guddadhee maaf keessaa Ani waan dallanne Waaqa waamuun hammeenya qaba. hin aarre ilaasitti muu ani Waaqa saniifis sanaafis Waaqa waamini Waaqa walitti nan buusinii jedhe. Ani waan ta'eefis ta'u ilaa waan asitti baranneessitti maafan barbaade. Maal jedheeti ilaa akka buufata fayyaatitti ogeessi fayyaa maal jedhe seete dubartoota garaatti baatan walitti qabeeti akkamiin akka of kunuunsuu qaban maal akka nyaachuu qaban laali tartiiba lafa kaa'e tokkoffaan nyaata madaalamaa nyaata garagaraa yeroodhaan fudhatan lammanni immoo dhugaatii garagaraarraa akka of eegan fakkeenyaaf kan akka alkoolii akka wanta maal nyaatu waan mana jiru akaayii isaa ta'uu daabboo isaa ta'uu garuu wanta gosa adda addaa gosa tokko wannan taane hoo argatte foonis hoo argamu baannan immoo waanuma mana jiru. Sadaffaatti as kottu immoo wanneen garagaraarraa akka of eegan fakkeenyaaf qoricha eeyyamamne akka fudhanne na dhukkubeette callistee qorichuma hin taane kaastee akka hin liqimsine daa'ima irratti fayyaa irratti waan garagaraa akka hin finne
dhukkuballee maal irree afraffaa immoo kootu akka hopheedu fakkeenyaaf waan ulfaatu akka hin kaasne akka hin kufnellee tasumallee kufte akka deemtu mana yaalatti ilaallamtu. Nama kun waan gaarii miti. Waan gaarii giiftii dhuma taatee yeroo ulfaa giiftii dhuma akkana taanaan yeroo hunda ulfa ta'uudha kaa. Sirriitti nama qalbii jira. Isin baacodha yeroo hunda baacodha kana isin fudhanne yennaan yaada keessa. Miti akkasii miti bara. Waan ati jettama waan salphaa dubbatte waan gaarii dhuma dubbatte. Natti baacaa jirti booreen. Ani na barsiisuu keenya jibbine gaariidha waan ati itti dhageessisnatti munka'e bareeda. Kunicha natti dafime. Inni dafaa jira hin dhugdanii kanaafuu amma laali kaa'ee hin barsiistaa jechuudha. Amma sinirraa immoo ijoolleen sinirraa fudhatti barnoota nama gurguddaa hin dhaggeeffatanii kanaafuu isin amma barsiisaa cimaa taatan jedheen yaada. Miti bara. Sitti fakkaatu raayyuu. Wal keessa jiru seeraan taasisa waan asootu. Atti munkee gaariidha. Dhagayeera. Dhuguma waan gaariidha. Maaltu garaa si hanqatare? Oomtu nan qabne. Dubartoota garaatti baattu sirriitti barsiisii jettee miti? Waan jabaa yonnaa ol kaasan loliin yoo dhuganillee yoo argite arqee maaloo tana immoo hin unatu yeroo tokko isaas yoo argite loliin gorsi barsiisi. Malee akkana dhugneerraa maal jenne waanuma arganne waanuma dhugne inni hin ta'u. Dhugaatiin nama guddaadha fuulduraa. Eenyuuf tolee waa dhugee karaarra deemu yoo bugee cabuu maalitti gadi dhaquu boolla dhaqu malee maal argine dhugu. Warra immoo xixiqqoo reefu ijaaramaa jiran immoo waan namaa irratti buusu. Kanaafuu ati laay na dhaggeeffachuu qofa hin taane akka barsiistuun barbaada kana booddee. Tole. Dhageessamtiidha? Tole nama dubartoota. Akkas. Tole. Sagantaa keenya har'aa keessatti jechoota maatii ibsan qabannee jirra. Nu hordofa. Maatiin eenyu? Akka fakkii kana irratti arginutti namni suuta guddachuudhaan sadarkaa adda addaa keessa darbee umuriin isaa yeroo gaa'ilaaf ga'u maatii godhata. Maatiin abbaa, haadha fi ijoollee of keessatti kan qabatudha. Maatiin bal'aan immoo akkoo, akaakaa fi firoottan biroo yeroo dabalatutu jira. Jechoota maatii ibsuuf nu fayyadan tokkoon isaanii yaa ilaallu. Abbaa fakkiidhaan yeroo ilaallu kana fakkaata. Abbaa kan hojjennu quba keenya guddaa quboottan kaan irraa adda qabnee gomboobsuudhaan quba guddaa adda jidduu keewwannaa. Kallattii kamiin yoo ilaallu kana fakkaata boci harka keenyaa. Abbaa jenna haala kanaan agarsiisna. Fakkiin haadha immoo kana fakkaata. Fakkiidhaan yoo ilaallamu xiyyaan wajjin taa'uu qaba. Areeda keenya gidduu akkuma kan abbaa taasisnetti quba keenya guddaa areedarra keewwannee olii fi gadi sochoosna. Kallattii kamiiniyyuu yoo mul'atu bocni haadhaa kana fakkaata. Ijoollee fakkiidhaan yeroo arginu haala kanaan mul'ata. Ijoollee yoo hojjennu danaa harka keenya gara lafaatti gadi garagalchinee quba walitti qabuudhaan haala kanaan sochoosna. Fakkiin obboleessaa kana fakkaata. Kan obboleetti immoo kana fakkaata. Suuta firoottan hundaa ilaalla. Akaakaa yeroo hojjennu
quba keenya haala kanaan diriirsinee addarra godhanna. Akkoo yeroo hojjennu immoo quba keenya haala kanaan diriirsinee kan harka lamaanuu areeda keenya irra keewwanna. Isinii galee ijoollee isin waliin ta'aatii aflattoo kana shaakaluudhaaf yaala. Qophii keenya har'aa keessatti waa'ee maatii, abbaa, haadha, ijoollee, akaakaa, akkoo ilaallee turre. Isin haga torbaniititti jechoota kana mana keessanitti shaakaluudhaaf yaala. Ammaaf sagantaa keenya xumurreerra. Torban haga wal agarrutti nagaan nuu tura.